Xiyya gizeenii fi namni ilaal hedduu fakkeessine warri magaalaa Kaayiroo tana jiru kun daanjara gurguddaa boo'eellee tapha beellamallee taphatee manaan saamamellee jee tapha ajandaa uumee mushtee ifaan ciisu jira jee bulkoosillee fekkaa'ee uummanni asii kun hedduu waa xiinxalanii beeka akka nama godhaniis akka waa godhaa tures ni beeka. Wanta feekaa godha bekkanuma ija keessa laaltee beekta. Jara keenya akkam hin agaa? Nagaa fayya galata Alaikum salam jirra manira. Ati keenya jirta akkam nagaa maami? Nagaa fayya alhamdulillah. Alhamdulillah. Mee isin akkas hin jenneeti. Diluma kana Roozaa fi Khadiiroon akkanatti sammuutti isin taphatanii. Okay, dubbiin tun ajandaa waan jiru karoora qabdaa? Wallaahi billaa ajanda. Ragaa fi evidensi barbaanna. Wayyaa rabbii. Nuti qabaachuu qaba malee ragaa. Okay, akka wannan ta'e Isin tura ragaa qabaachuu qaba. Afaan si muriin. nuti immoo akka wannan taate wannan qabna jee. Qabatamaa waan sirriin horkee. Ajandaan isaanii qabbanooyinaani. Kanaan dhufan malee mee yoo ajandaan tahin ni agartan gaa. Ajanda wal ta'anii fidan jarri. Boru dhufanii xalaata keenya numa barre. Xalaata keenya adawwii keenya numa agarre isiniin ajaani. Harkuuf teessan. Mee qoy dabbaar waan haareef jedhu feensa. Harkuuf teessan. Jirra jirti dabbaar yaasuu jiratti. Lagi ana sautin jiru amman biasa tarane kan rakon qabu. Badaasan na bira mul'atu obsaadha moo fatii dubbatu jira. Badaasan na bira moo isin hunda bira akkas qabamee jira. Ni dorgitee tusi moo fira lakkee. Fiidoo irraa cufu Viidiyoo jiru. fuula kiyya gurraacha tarii tanaaf na fakkaata. Filtara kaa dure. Nagee qabda. Okay. Isin hundi bakka jiraatanii. Raabaa durii mee waan haaree mee waan fide. Muraadii milikee mee kun waan kanuma bara. Laattanaaf hin sin jeebar. Hin fidu waan haaree. Olbaas. Ani yaaduma kiyyaan dubbadha. Yoo namni as keessa jiru faallaa yaada kanaa qabaatanis kanaan dura illee waan isin sagalee isii ta'uu jirtanii fi waan gurbaan godhe sana akka isin deeggaru jirtan waliin beeku. Ani garuu akka dabbaaletti akka miskiina biyya arabaa tokkotti akka nama fuudhinni jaartii hin qabne ilmoo hin qabne qabeenya illee hin qabne wilii fuudhuuf taa'u tokkotti waan obboleessi kiyya Khadiiroon godhe kana 100% nin deeggara. Dhibbarraa kuma godhee kumarraa miliyoona godhee hin deeggara. Wanni inni godhe kun waan sirriitii fi waan gaarii example it's in generation waan dhaloota kanaaf fakkeenya ta'uu jeen wannoo godha. Maaliifin kana siin jaa waggoota 5-6 kana 7 kana yoo laaltee gette dubartoonni keenya waan takkatti amanan waan takkaan biisiif godhan beekta. Wanni isaan itti amanan sun maali? Yoo birrii qabaatte yoo qabeenya qabaatte dhiirani bitta waan jedhutu saayikooloojii isaanii dafaree jira. Qabeenyi kan kee doolaarri kan kee የባለ ጊዜ ማለት የባለ ጊዜ ነው ጊዜዳፍ nama sii bita malee egereef nama sii bituu hin danda'u አይደለም ከጀው ሰን በርግጠኛ ሹር ነው ንንቱ ብራ ዲፈም አመሙ ጫንኩኒ ፈከኝ ገለ ዶ ዋን በሬዳ ጎደ ሲገለ ዋን ዮ ቀበኛ ቀባቴ ዶላር ቀባቴ ዲረ bituu dandeessa Bareedaa feetetti ijoollee feetetti mana qabaannaan makiinaa qabaannaan doolaara qabaannaan heerumuu hin dandeessa waan jaamu san egzaampilii balleessee jira jechuudha mucaan kun. Duuba amma yoo kumbate shamarreen mana ijaarratte dilli sana kam taate yoo kumbate. Ittiin deemu jira balleessee daqiiqaa lama konaa kan sirriitti hin ballisa tuttuqee hindi suna beektaatu hanqan raafitu. Innaa dubartii dhiiratti kadhiyeessu dhiirri wanni dubartii irraa jaalatu tokko dubrummaadha. Lama naamusa 3 kabajaadha 4 haalaa fi amala 5 ijoollummaadha 6 foon ijoollummaati 7 bareedina. Dubartiin qabxiileen hangaan hankaase kana yoo qabaatte qofa hegeree keetiif dhiirra kasii wajjin jiraachuu danda'u. Yoo makiinaa qabaatte yoo mana qabaatte yoo doolaara qabaatte yoo qabeenya qabaatte garuu 5 amat 6 amat 7 amat shigirella baby si goda. Ba 6 amat baada hoo maal si goda?
Sugola jechuudha. Warnoo wes amat namuta. What's no? Intu bira qoyil. Amma ani waa'ee roozaatiif waa'ee maalii piraankitee waatee ayyaadallam. Min agabba waan nana kun qabu isa rakkoo miti ani. Osuma piraankitee industrial wanni kun waan dhugaati. Ammas ni galee anamma piraankitee boru roozaan dhuftee gabbaatee qofaltu maal gootu isaaf rakkoo qabu waan barbaadaa gootu isin garuu dhugaan jiru maa inni saayikooloojikaalii waan dubartoonni keenya qabeenya qabaannaan birrii qabaannaan manaa fi makiinaa qabaannaan dhiira bituu ni dandeenya. Dardara ijoollee bareedaa waxxa goonee ni qabne ni gattan sun feekidha hin dandeessan. Akkuma isin jee waggaa jaab bituu dandeessa sanboota garuu beebiin sun deebitee jechuudha. Kana laaligams. Khadirooni badhaasa qaba ana kan dhuunfaatti deeggaraa khadirooti saatii ammarraa kaasee fiidooni waraabaa fi hin dinqisiifadha hin galateeffadha san qofaa miti sagantaa gargaarsaatiif sagantaa beekamtii guddaa uumee fi sappoortii ni godha isa. Maaliif quuqaan irraa buqqise hoggana kana sin jedhu addunyaa tanarratti irra guddaan nama warra qabeenya hin qabne keessattuu dargaggeessi keenya kan Oromoo qabsoorra turre boo. Dhageessaami qabsoorra turre mana hidhaa turre ani faan amma nama waggaa 5 hidhame hin qabu qabeenya. Jaalalaniin qaba garuu wanne qulqulluun hin qabu. Hoo ati gaafa ijoollummaa qabdu gaafa kabajaa qabdu gaafa dubrummaa qabdu gaafa xiqqeenya foon fuulaa qabdu duniyaa jala ceetee seegaa dawattee anaan gaafa qabeenya horattee bultiin ijaaruudhaaf na barbaadde doolaaraan sana buusiin sanaan. Sigalee kanaaf waan akkanaa kana keessaa shamarree keenya akka inni bahuu fi waan gaarii godhee jechuudha mucaan kun amma feetan na deeggaraa feetan na mormaa feetan na rabsaa feetan na farsaa mataa kiyya gubbaa teessee waan sammaa jette ayi amma sirrees bika takka sirrees bika sirreessu qabda tajaajilama bika irraan deebi'a rakkoon qabu doolaaraa wajjin irra famoo si wajjin irra faa bifti sammaachuu alhee amma dhageessanime doolaaran qabdu nama doolaara qabdu maaliif barbaaddaree gaafa sadii ani nama doolaara qabuun barbaadan jenne saayikoon dubartii keenya doolaara rarra'uun qabdu bultii rarra'uu qabdi singachaa jira. Duuba isiin tuni bultii rarra'uudhaaf Ameerika irraa kaatee Kadiiroo wajjin wal dubbattee walii galteeni toleen si jaaladhe naa taata humaa rakkoon eessa turte hoggaan dubartii miti dhaggeeffadhu dabbal dubartii miti ka doolaara rarra'u jiru dhiiraan Muniira qoy naaf adeemsu badoo eessa turte no dubbii sirreessi ka badoo naa deebisi eessa turte isin tun Ameerika turte. Maal godhaa turte? Dalagachuu turte jaarsi hojii turte jiruu keessa turte jiruu biraa keessa. Jaarsa kam? Baani sagalee makiinaa rakkoon qabu jaarsa kam? Jaarsi duraanitti hojii turte. Eenyu maqaan isaa? Adda bahan dhiisee biraa kute. Maqaan isaa eenyu? Maarkeedha. Shar maarkeedha. Eessi gira inni? Innis akkuma sitti Itoophiyaa dhagee fuudha. Bajammaraa gizee halanni tokko goraa halanni tokko faan eessarraa inni beekta gaafa Ameerikaa teessee diree dhawatti dhiiree heerumte. Haazal halatti. Okay, jaarsi noo keessa dhiisee Ameerika irraa deemee diree amma jaartiin firootis boo'uuf teessinaa qaban. Hawma saayiba kiyyaatu immoo. Koi. Maali diilee kana gawwaa garee naashinaalitti garee daratti walitti Brother, bro, yaada kan nacaa jira osoo hin taane xiinxalaa jirra. Inni kun siyaasa, inni kun xiinxala. Ati waggaa 2 takkaa ji'a 3 afur booda sii gala, amma sii galu. Xiinxaluu jirra. Jaartiin firoos ni boochi. Tokko gori jalqabaa gaafa Ameerikaa irraa diree dhawatti bultii jaarratti. Hin ta'u. Okay, rakkinni jiru barii akka ilma Oromoo tokko gizee wajjitaan achi taa'aniitiin waa hunda tolchanii wajji gizee haasawan shamarran kana. Injiru jimarraa qamaa shiishatti hin dhugaa asiirratti hin dhugaa mana ittiin gireeffata mana ittiin bareeffata mana jaarrata. Qoy nama maqaaxar jiru qofaa wal fuudhaa nama maqaaroo jiru qofaa wal fuudhaa. La amma amzaaji example in generation what is game አይደለም what is game bulti ማለት ባሽት ያብለ በአምዛጂ ይሄ ፍቅር ነው አቢቢ ዱባይ ራተለ ቢቢ ዲ خيرو ገራዴ ሲዲራ ታራን ባባቂያ bulti የቹንተና هذا الحق اوكي امريكا راو بدني امريكا راፊ ዲ ድረዳ ወገራብ ገላል Dabba dhiirri achi dhaqee Itoophiyaatti dhalate basaroo maal jettan? Bro, sister Tinir, bareedduutiya. Yoo intala lubbuu qabdu taate jaarsa kan kee mana kireessitee fi dirree dhawaa keessatti rahaan goosisini Ameerikaa san fuudhii geessi. Tokko lammaffaa ati yoo dhiira lubbuu qabu taatee jaartii san bultiif barbaadde Ameerikaa irraa fuudhii dirree dhawatti الرجل حق الرجل قوي الرجل شقال وشقل الرجل جيب فلوس واكل ومويه كله الحق
Koy rabbiin waan hunda dhiira irratti murteessee ati jaartitiyyaa doolaara keetii miti hirriba kan kee qobla kan kee dasdhassaqii keetiin barbaada jiiti jaartii dantee diree dhawu galfadhuutti dalagadhu ilma haadha rawu maal abbaa keetii Ameerikaa sii gooti. Kansiraa keetti guuraa ooli galgala. Akkana Hamzaa Hajii jaartii dalagu jira mana bareedaa koy mana bareedaa deengadde bitaniif san Hamzaa Hajii doolaaraan biteefi. Jaartii Minnesota kan barisa keessa dalagee biteefi yoo hattu. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amana tadi menjara kanara yo deebine dabbal. Koyen dubbachuu feeta? Ayo dubbadhume. Yaa dabbal kar deeggarte. Dabbal lugumatti nama siyaasatti beeka walla. Dabbal kun dhugaa malee dubbatu beeyte. Dhuga baanta dabbal. Ankara kan jira. An duraanuu beektaa maali beektaa? Dhagee. Maal Joonsa? Asaaster kabadi siyaasawwan naadhi sinaa siyaasaa bakka kabadi no dhagee dabbal waasiimu. Inni duraanuu Ameerikaa jaalata malee ishiin jaalanne. An ogummaa sanuun beeka beektaa akkanuma laalatan dubbiin naa galte abbaa kayya. Wallaahi hai dhiira damare tokko heermuun qabdu. Galte. Dhiirti takka maal jennee arrijaaluu qawwaamuun ala nisaa jennu kai. Rabbiin. Badhaasa arraan mataa jira deekanii mataan kun hin bareedu. Yaa maashaallah. Yaa okey ta'u. Akka ajaa'iba bareeda dabbal. Ajandaa dorgaa jijjiirri koy. Arrijaaluu qawwaamuun ala nisaa irreerra. Arrijaaluu qawwaamuun ala nisaa. Sanii fa'u jechuu dabbal dhageeka laal. Kalaan takka jechuu Ameerikaadhaa wasu fuudha si fuuti malee beektaa amma ishii sineerumti beekte wanti itti beekuu qabdu. Yoo si jaalatte ni jira miti haadhati yaana jaalatte moo wanni dhagaa agarte. Queen, one question. Go ahead. Amerikaa Minnesota jirta. Yeah. Koy ati ma doolaarti kun qabda naafatti family wal beeyna waan ta'eef. It's friend. Video call telegram imono shigreella. No so wal qaban qabno ka. De na wakata amma. Usma ana bita ka takka wal. Okay, bilbil olin Lagi qabda. depan. Ana amala khayra khayibam ya khoda ba kan yamay. Ya, okay. Ay telegram olin qabdu imo olin sin qabnu video olin bilbil. Okay. Hai. Asirratti wajjin na sa isku barate. Hamza wanyat. Namni biyaalaa jiru hundi bar viidiyoo naasa'u nurraa qabu yoo haati nama hedduu tuttuqini. Video naso. Koyen asirrattu Jalain gabu ati urgaa bilisummaa urgaa bilisummaa urgaa jalain gabu azela jira. Okay. Gaafii diyan gaafadha Queen gaafii nasi gaafadhu. ማንኛውም አጀንዳዳ Ya. Okay, gaafii takkoman si gaafadha. Umriin kee meeqaa jee sin gaafadhu dalagatii yaa miti. Mindaan kee meeqa illee jee sin gaafadhu dalagatii yaa miti. Ilmoo meeqa qabda illee sin gaafadhu dalagatii yaa miti. Doolaara meeqa akaawuntii irraa qabdaa makiinaa bittee lafa bittee waan takka illee sin gaafadhu dalagatii yaa miti. Garuu gaafii kallattiin si gaafadha. Hayyee tole gaafadha. Gaafii nan si gaafadhu akka kuunitti feek ajandaa tiktookiiti miti. Just riilii isa garaa kee keessaa Ameerikaa Minisootaa teessee Itoophiyaa dirree dhawaatti abbaa manaatti heerumtee mana jaartee takka mana kireessitee ifaatti bittee firaagatti bittee siree hirriiba jaartiitti bittee waggaa 2 waggaa 3 Ameerikaa Minisootaa irraa dirree dhawaan deemta ati jaaza. Animo an dhageessaa dabba waasiimo. Dhuguma rabbitti ana jechuun hojiiwwan beekaa. Mala fayyadaa waan dhugaatiin dubbadha. Tare sadiin biyya dhaqee tuwanni ture. Nufadha dhaqeen ture. Namni meeqatu na gaafate beektaa? Ani dhageessaa haamilee biyya laaluun dhufee as dhufee asitti heerumuun dhufnee kan. Ani asiin heerumu malee dhaqee yoo heerumu asiin heerumu malee biyyaa dhaqee yaasa biyyaa fidate. Okay? Bravo, batal. Laa dabbala ke takkan irratti Amma kaa dogoggorri roozaa fi dogoggorri jaartii biroo inni jalqabaa gaafa Ameerikaa irraa Itoophiyaatti heerumanii jechuudha. laa dabbal dhage baabaa ishee kamanii bira waan jedha gese jaalalti namni jechuu gadda qilleensa kana irratti jaalalti qilleensa gubbaraatu qilleensuma gubbaratti hafti. Haasofni keenya akka nurra kaadiisa ta'e uummanni keenya nuni fanne laal agendaa loowuu qaba dhiifama baraalee manaa ba'uu qaba akka nurra kaadiisa hin goone. Walumaa galatti hunda faamilii baga dhuftee
takkaan isinii hima qabu isiniifin bara keessa ajandaa kana ilaamaan seenneeti ni balli Bara qabda waan aree. Fami opsi waanii nan beeku jira waanii nan Muti kabar Kuwi no gota kamuti kabar mere bisudadu. Hai dabbal kami nak apa jetta takkan sidan sinje. Fitan de bar kuwi di bar ko si kay lubu di bar waligal lebar lubu ye kasti waligal lebar diaspora di waligal lebar. Kala na betul waligal lebar. Takkan to be dabbal dage na tu takkan sini madage. Abo fami wajah Abo fami na ko si kapir. Fami dapat kaya dapat tu. Hai muti kabar Afrika dabbal ani beta ani social media harus kita dage bar. Aya tu bar. La Firidami wara biya faranji katibal liste gartani la. Uno. La dabbal kaya dage. Masih Uno la buat Firidami la buat Firidami. No. Biar dage itu. Dage biar dage herme. Opsi tadi. Biar dage opsi tadi opsi abi tibelis. Biar dage sada dabbal dage namate herme. No. Rakon ka boya soke. No problem. You know? No la. Lal, biar dage namate herme. La Firidami la kana faga simbafti dire dawa sineru sifti churama. Ani dire dawa ma bener ma dabbal dage ka. Dala me ka to sira ka biar dage herme. Thara me ka biramo dai ya so bira garete. Baati sadi baati abur biramo tese. Biras debete. Okay? Amata kurang gutu eganite. Jaarti biraa achi fuudhan jechuudha. Asin fittu. Hiree jedhamu siidama jiru itti akka jirti. Ani namatti akka jiburra dhiisuu sannaa wayyaa jechuudha. Okay, fahmi akhbar maal argaa abda. eega Ayya dubbadhu faam. duraan dirqisanii akkam jirtan hundi keessan badhaasu dabbaalu hundi keessa warri manaa guututti yaamu wayin isiniin jaabeete laali aboo namatti hin gafina dhiira tahi dhalaa tahi gafuun hamtuudha sii galee yoo namatti gafti shirgittee sii dhufti yeroo si eeggatti malee si galaan hafti. Hiyyaan duushaan marqee gaftee cuqeetti. Ittiin deemaa dhaabbadhu. Dabbal dubbii hafita tuudhaa bu'aa. Ani South African ture ni beektaa. Dubbiin takkittu maan isinii haa galu isii dur gafee jaarsa duraatti haamee itti fufi haayamee. Ani South African ture beekte ani South Africa irraa gara Amerikaa dhufe anis heerumeetumaan dhufe gaafa duraa san gaafaan dhufe. Bultii keessa. Hojii tola naa kan naa gadiin buusa. Freedom isa imo. Freedom ida koya. Naaf sa hundi kaisa no. Please hundi marti kaisa no sa. Amma isin dheeyxeeti jaalalasii khajal qabaa tokko eega bultiin duraatiin adda baatee jaalalasii khajal qabaa tokko dheeyxee aruuza guddaadhaan South Africaatti heerumte. Maqaan isaa Khalid jedhama. Ayye. Rozummaa motolchaa deema. Rozaan. Aya qabaaqi. Rozaan Khalid kun sharmaarkee kana akka ilma isaa akka wanti itti ilaala sharmaarkee keenya kana. Sharmaarkee deebi'ee si fuudhuu taa'u kana. Sharmaarkeen gaafas miizee Khalid ture. Rozaa fi Khalid uggaa wal fuudhan. Olumatu ugaas deebite nagayumaan adda deebi'an aruuza godhatanii jaalala guddoo umriinis walitti deeman maachi wal godhan dhugumatti onneerraa wal jaalatanitti garti dubbiin qabata. Amma isiin ugaas deebite sharmaarkeen dhufee tura keessa biyya tana karaa birootiin. Osoo gurbaan san jee garaa dhukkubsatu garaa dachi galee beek. Waa takka malee. Sharmaarkeetti heerumtee gachuu Khalid gartee sabuma irratti dhooytee gachuu kan kaara suulaa irraa qabdu. Raasaa buniidhaa ol deebisee dhiibama gidduutti ta'ee duraa gabbuu. Amma si galtee dubbiin gafuun gaarii miti. Osuma haja'uuti footoo aruusaa akkanuma gaafasis Facebook irra nuu guuttee turte bash takka abbaa 500 jira gaafasillee. Ka Khalidii wajji gachuu. Umrii siitis nama maash godhuu nama dur wal beekan nama jaalalaa wajji jiraatan aboo duriis. Sitti balleessi anaan si dhufe gatteeti nagayaan wajji qobatanii ta'an. Okay? Amma gaa dubbiin gaa namni lubbuun ni jirraa miti. Guyyaa tokko usteetuma waan hin taane irraan dubbatu. Osoo ija'u osoo voiisii fofokkotaa isatti erganii an wajjin hin jira. Laal sagalee akkanaatiif waan akkanaa faan ne ergamu jira jeen agarsiise gachuu. Irraa dhukkubsate duuba gurbaan. Hedduu irraa dhukkubsate irraa hilli dandamachuu dadhabe gachuu. So waan akkanaati jira gafuun gaarii miti. Waan ati nama saffarteeni si eeggattee yeroo si eeggattee saffaramta hagasumaan jechuu barbaade. Akkanninis ni jira kuni kana dura jira jechuun sooshaal miidiyaa irra.
Kaya nama duman fahmi gaafin takka. Amma Khadir jaarsa sadaffaa ta'e jechuudha baruma walitti aanu kana. Afraffaa. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Jara keenya galatoomaa gaafa dabaree kiyyaa. Wanti jarri tokko illee numaa irraa nyaanne gurbaa warra gaara mul'ataa kanaa waa irraa nyaate Khadiroon gaara mul'ataa sana hin dagatina. Dhiirri gaara mul'ataa kana. Ani amma ganda wajjin natti. Ammoo ganda walitti Angizumani gurbaan ni milikee jaaniin akka gaara mul'ataatti dhiira gurbaan gizeen jee nama gaafa dhubar warra gaara mul'ataatti naa jaa. Mul'atti. Wallaahi gaara mul'ataatti rakkoo siree kaasee. Namni kanaa gaara mul'ataa qofa jira. Gaara mul'ataa maqaan balleessin aboo dhiisaa nurraa hayi. Awwaatummaa qaballeetuun gootummaa dha sana siidee dhaabnaa fi gurbaan goota gaara mul'ataa. Amma faamii waa gaafachuu barbaade. Faamii waan hawaasa kana bikkata qabeeta nama gargari dubbiin turtee dabaatii fi shaarmarkeen isiitu Ameerikaa geesse. No, sharmarkeen ayyoo isaatiif abbaa isaati wajjin dhufe biyya tana abbaa deenaa isaati wajjin karaa birootti dhufe. Gaafa isin gurbaa kan sana wajjin ol fuutu shaarmarkeen miizeedha ture jechuudha. Miizee qofaa miti isaan lameenuu akka haadha abbaatti ilaaluu ture gaafa sitti dhugaa rabbii dubbachuuf sii galee kabajaa jidduu jira. Akkamitti faamii kiyyaaf maratti faamii kiyyaa eega akkas taate shaarmarkeen isin ni beekaa nama duraan isin fuullee ni beekaa nama sana hojii isaa banaan jettee dhugaa takkaas gaafadha akka ati yaaddutti akkasi fakkaatutti waan dura turee fi waan boodara ta'e hunda wal bira qabdee gaafa laaltu shaarmarkeen dhugumaaf jaartii haadha ilmoo egeree kan waliin jiraannee duunee qe'aamatti waliin kaanu naaf taatiyyee fuudhe moo doolaara isii fuudhe naa deebisu waan gaafa. Waan akkanaa gaafa dirra bisisaa dhoora. Dabbal ani waan takka waliin raabi'uun qabaa shaarmarkeen ifi baala gubbaa. Ani waan dabree an seenaa dabreen dubbadhe malee seenaa dabarte waan akkanaa jiraadha amma dura wanni kanaa uumamee jira nama habsiitti dabee irraa dhukkubsatee sagalee dhabee kutee jira dakkii tanarraa sii galee osoo jedhu. Amma waan hedduu takka waan addaan nuumte qabda. Gaaffiin takka faami shaarmarkee yeroo isiin haa godhatan jaartii biraan qabu akkali migaatis. Ni qabu. Thank you. Good question. Bakka sani shaarmarkee illee dooraa la fuudhe bakka san shiraa miti rakkoon qabu. Maali sinjii Hamzaa kiyya. Hamzaa maali sinjii warri doolaara fuudhu kun warra gaara mul'ataa qofa gaara mul'ataa kan warri gattan dhiifama naa godhaa gandaa miti. Gandummaaf hin jenne ani iyyaalummaa bakka saniitiin beekaaf hin jedhu. Wallaahi laazim. Barnoonni nuti fudhannu. Faamii gaafiin asi gaafa Hamzaa naa deebise walumaa galatti shaarmarkeen osoo jaartii qabuutu dullattii doolaara qabdu fuudhe doolaara fuudhe gaafas badiin qabu inni isii ta dulluma sii beeytu ta shaarmarkeen akka jaartii qabu osoo beeytu gurbaan kun doolaara kiyya barbaadamoo ana barbaadaa dabaafachuu dadhabdee doolaara isaa geessitee badii qaba. Roozaan eegumatti qabdee yoo godha sii qabe hormuun taa'u. No yoo godhuu feete isiin silaa xiqqashoo achi siquun qabdu achi siixeen gootu. Bakka. Namni hundi doolaara fuudhu jira fuudhu. Wayi seboo achi siisumaa barbaadde ati lafa bulchuun feetu wayiruu dhiisaa. Haa jirana. Amma faamii uummata akka adda baafadha ammaas. Gaafa shaarmarkeen. Okay, sifiin kan dhaqoo yanne. Gaafa shaarmarkeen biyye. Gaafuma keetti irratti amma roozummaan tunuu shaarmarkee heerumuuf dhuftee kajaanoo. Waan sanii barbaadu fadhe. Gaafa shaarmarkeen kaanii jaartii shaarmarkee fuudhu roozaan dirraa gisee leetu shaarmarkuma keenya ka filmii hojjetu kana heerumuu dheeyteen tuni akka ifaame wanta odeeffannoo ni qabda. Wallaahi akkasii yaamboo. Kun wala bar dubbiin sirma ana masirratti faamii kiyya wanta kana mirkanii miti wallaahi anaaf mirkanii miti akkasii yaam tuni akkasii. Faamii kiyya asirratti ma roozaa wanta qofaan galateeffadha maaliin galateeffadha beektaa. Bajamara gisee filim badiraamaa Oromoo shaarmarkeen dhugumatti nama jabaa waan guddaa dalagee doolaarri roozaa teenyaa diraamaa afaan Oromoo keessatti gahee kenni qabuun bare. Tana qofaaf galata qabdi amma isin waan biraadis diraamaa shaarmarkee san keessa doolaarri isii gatii jiruuf afaan Oromoo isteeppii gara aartiitiin waan ol guddiftee jirtuu fi asirratti galata qabdi haa galatamtu doolaarri isii bakka sanii dalagee jira. Buurri maali bakka feete jiraadhu. Shaarmarkeen keenya ka diraamaa kanaa miti mi ka biraati. No, shaarmarkeen. Hana boonde. Kanaa miti. Wallahi. Soomaaltitti asirra barsanii shaarmarkummaan sanuu jaartiin saabar takka Soomaaltitti takka sirraa iyyuu turte bara Oromoo irraa dhalatee Oromoo. Kan biyya danaa baase shaarmarkeen kanaa miti. Kanaa miti bar. Keenya tokko jira kabiroo ka South Africa wajji turre tokko jira.